Akkam jirtu hordoftoota keenya oduu ammee oduu oowwituu amma nu geettee harkaa qabnaa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu daawwadhaan ibsa keenya. Mariin araaraa marsaa lammaffaa ABO yookaan WBO fi mootummaa jidduutti ni godhama jedhamee eegamaa ture guyyaa har'aa jalqabame. Akkuma beekamu kaleessa irraa eegalee miidiyaa hawaasaa gubbaa wantoonni deemaa ture. Waaqayyo galanni haa gahu, Waaqayyo galanni haa gahu, galata kee yaa gooftaa namoonni jedhanii poost godhaa turan babbaay'atan. Haaluma kanaanis hordoftoonni keenya illee wanti kun maali jechuudhaan keessan dhaamsa hedduun nu gahaa ture. Maaltu uumame? Maaltu jira? Kan Oromoon Waaqa galateeffatuu fi Waaqa kadhatu jechuun keessan nu gaafachaa turan. Nutis dubbicha jala buunee qorannee sirriitti hanga addaan baafannuuf qabaa turre. Dubbichis gabaabsinee yoo laallu mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi dura ta'an yookaan hoogganaan olaanaan ABO WBO teessoo tokkorra ta'anii waliin mari'achuuf deemu jecha jedhutu namoota hedduu naasisee, namoota hedduu gammachiisee yaa Rabbi dhugaa godhi, yaa Waaqa galata kee jechuudhaan akka galateeffatan isa godhe. Nutis dubbiin kun hangam dhugaadha jechuudhaan jala buunee qorachaa turre. Namoonni hedduunis dubbii kana akka sobaatti yookaan immoo fudhachuuf itti ulfaataa ture. Garuu namoonni hunduu erga helikoophtarri Jaalmarroo fuudhuuf dhuftee marmaartee bosona Jaalmarroon jiru keessa dhuftee isa fuutee gara Taanzaaniyaa deemte booda namoonni hunduu amanee baay'ee gammadee yaa Rabbi dhugaa godhi, yaa Waaqa galata kee jechuudhaan Waaqa isaa galateeffachuu eegale. Marii kana irrattis hirmaachuudhaaf Jaalmarroo qofa osoo hin taane hooggantoonni gurguddoon Jaalmarroo waliin turan irratti hirmaachuudhaaf helikoophtaruma Jaalmarroodhaaf yookaan helikoophitara Jaalmarroo fuudhuuf dhufteedhaan gara Taanzaaniyaa imaluu isaaniitu himama. Kana ture Oromoo hedduu katokkoomsee tokkummaan kan paartii badhaadhinaa deeggarus kan WBO deeggarus tokko ta'ee gammachuudhaan ililchaa feesbuukaa fi miidiyoota garaagaraa irratti Waaqa galateeffachaa ture. Kunis hawwii Oromoon tokkoomtee arguu, hawwii imimmaan haadholii Oromoo qoruu, hawwii haadholiin Oromoo hara galfachuu fi hawwii obboloowwan lamaan wal ajjeesuu dhaabuti. Inni biraa immoo hawwii Oromoon tokkoomtee tokkummaadhaan diina ofii olirraa qolachuuti. Nagaa kan jibbu daldaltoota du'aati. Eeyyeen dhuguma. Oromiyaa fi biyyi keenya nagaa dhabee nagaas barbaada. Qe'ee fi araddaa keenyarraa qaata nagaan fagaate. Ona shorokkii ta'ee gadadoo fi gidiratu irra gulufe. Gaaddisni qe'ee irraa fagaatee aduun saafaa nutti baqatti. Nagaan bu'uura waa hundaati. Lafa nagaan jiru hundi guutuudha. Gatiin nagaa tilmaama hin qabu. Gatiin nagaa warra magaalaa keessa zannaxuuf baay'ee ifaa miti. Warra mana ciffaraa, mana bunaa, mana puulii taa'ee itti muddi gogombisi irra marsi jedhuuf guddoo hin galu. Gatiin nagaa warra goojjoo ho'aa gadhiisee daandiirra, bosona keessa, mana barnootaa, keellaa fayyaa fi kaampii adda addaa keessatti gidirfamaniif qofa ifa. Nagaa kan jibbu daldaltoota du'aati. Eeyyan irraan deebi'a. Nagaa kan jibbu daldaltoota du'aa qofa. Warra buqqaatii, gidiraa fi gaaga'ama uummataa irraa waa sharafatu yookaan buufatu yoo nagaa dirree keenya irratti bu'e ni kasaaru, ni dhabu. Kanaaf nagaa hadheeffatanii jibbu. Ammas waa'ee nagaa
sirba, haasaa, odeessa, dhaadheessa. Waaqayyo qalbii keenya haa jiisu. Nagaa fi araarri biyya keenyatti haa bu'u. Nagaan ni bu'a, biyyi keenyas nagaan ni taati. Oromoonis tokkummaadhaan gara misoomaa fi dagaaginaatti ni deebi'u. Haadholiin Oromoos haara ni galfatu jenneet abdanna. Kanaafis abbootiin amantaa, abbootiin gadaa garagaraa bakka jirtanii fi haala fi akkaataa amantii keessaniitiin akka Rabbiin kadhattanii fi akka araarri kun bu'uuf akka Rabbiin kadhattan isin gaafannaa. Gama biraatiin araarri kun bu'ee akka Oromiyaan tokkoomtuu fi akka Oromoon hundi wal hammatan abdii keenya. Odeessaalee Taanzaaniyaa irraa nu dhaqqabanis yeroo yeroon qabannee isiniif kan dhiyaannu ta'a. YouTube kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan nu eegaa jenna. Galatoomaa.